Hayya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama hordoftoota walaabuutu harka fuunee jirra jirtu. Har'a shamara gorsuu dhufe. Tarii waan kana warri dhiiraa natti aaruun oolu. Warri dhiiraa natti aaruun isaanii waan hin oolle nan beeka. Natti aaranillee dhugaa dubbachuuf yeroo mankuttu jedhanii dhugaa rabbitti shamarran biyya Arabaa keessattuu shamarran biyya Arabaa miidhamaa jiran. Kan miidhaa jirullee dhiiruma kennaa jechuudha. Akkamitti yoo naan jettan har'a qabxii sadii irraa sun qabxii sadii irraa isin gorsa kana yoo jitti tan dhugatti mudannoo kana jalaa ni baatan rakkoo kana jalaa ni baatan jedhee yaada. Tokkoffaa dhiirri tokko fakkeenyaaf dhalaa takka yeroo janaajjanu harkaan lafa qabatee kakatee maarrii tiyyaa wallaahi si jaaladhaa akkasi godhaa si fuudhaa maalii jedhee dubartiin hin dogongorti. Akkasitti dogongorsiisee wallaalannee nikaa si godhadhaa jedhee waama. Wallaalannee nikaa si godhadha jedhee waamee booda itti dhufti. Yeroo itti dhufte gara dalagaa erga laallatee miree wallaalatan xumuran beeki nikaa godhachuun barbaadu inni asuma irratti beeyta jechuudha. Akkasii mana dalagaatti ergaa eegasii illee homa sababata jee kanallee akkas ta'e wallaahi booda nikaa si godhadhaa maarree jedhee nu soba. Ammas sadaffaallee akkasumatti soba jechuudha. Gaafa waggaa takkaa fi waggaa lama akkasitti sobee hojii jiratan lamii jidduun itti kan jiru nikaa godhatee nikaa irraa qabaatee seeraan gaafachuu hin dandeettu, jaarsaan gaafachuu hin dandeettu, maatiin gaafachuu hin dandeettu. Maaliif ree nikaa irraa hin qabu waan fedhe yoo inni godhe akka fedhe yoo godhe hin danda'a jechuudha. Jaratan lamii jidduu moobaayila malee yoo biraan jiru kan akkamitti ofirraa hambisuu dandeettan. Fakkeenyaaf si laalladha siin jedhee silaa dhaquudhu sirrii miti. Haa ta'u garuu si laalladha siin jedhee wallaallannee wal fuuna jedhee si dogongorsiise dhayite haa jennu. Dhayite erga bira dhayite ji'a takkaffaa bira dhayite san mana dalagaa deemte maatti as deebita. Gaafa jalqabaa waadan kenna ree walii gal nikaa si godhadhaa si laalee wallaallee nikaa si godhadhaadha waadan kenna walii galle amma ammoo natti deebii maalidha. Tanallee ayyemee waanuma sobee itti haa deebitu. Lamaffaatti deebite sadaffaa maatti deebitu waggaa tokko guutuu sammuu si qulfee moo maaliif hojii jiraatta. Booda eegasii wani takka siin jidduu hin jiru waan fedhe yoo si godhe waggaa 5 waggaa 6 waggaa 2 waggaa 3 4 sirraa nyaatee mallaqa sirraa nyaatee bilbila isaa hojjetee cufate. Seeraan gaafachuu hin dandeettu. Jaarsa biyyaatiin gaafachuu hin dandeettu. Maatii keetiin gaafachuu hin dandeettu. Badheetti haftee boo'uudha. Profaayilii feesbuuk irra kaattee akkas na godhee akkana na godhee iyyuudha jechuudha. Garuu silaa nikaa sirraa qabaate hoo sirraa nyaatullee kana hin danda'itu. Tokkoffaa osoo sirraa nyaatee si gatee iyyuu suni jaarsisitu irraa nyaata jedhan malee olii gad deemtee osoo jinaa dalayitu akkas taatee namni hin jedhuun jechuudha rakkoo hin qabu. Garuu ka jaarsa keentii waggaa beeksisisu bee wanni ati irratti beekuu qabdu ijata osoo dhugumaan si jaalate iyyuu matakkatti jalqabatti dhufte sanni kaasi godhata. Dhiira waa sababatu dhiira garas akkas ta'e maarree akkana jedhu akka inni dantaa kee hin qabne beeki. Kanaafuu maal goota seeta bira dhayiteemi mana dalagaa deemte dandeettii mana dalagaa sanii si fuudhee waa si godhu takka illee hin qabu. Akkasuma yeroo takka dogongortee dhayte yeroo lammaffaallee dogongortee sadaffaatti hin deebiin. Balaa kana karaa gabaaban ji'a lamatti ofirraa dhaabe jechuun waan waggaa lamanni silaas nyaatee si boochisu ji'a lamatti laaltee beekuu dandeetta. Fakkeenyaaf hawaasa wabataabiin kalas gaafa sababaa kana fixattee waan amma rakkatte kana geessitee nikaana godhatte asii bahee sitti dhufa hagasii ammoo asuma dalagaa ittiin itti dhiistee teetta. Dhugaan si jaallata taana bakka seenee nikaa si godhata. Hin kijiba taanaan ammootu waan silaa inni waggaa meeqasiisabuu barbaadu ji'a takkatti ofirraa dhaabde jechuun karaa gabaabatti. Ati amma gaafa mucaa kana waliin waggaa 2-3 osoo nikaan sirraa hin qabne wajjin jiraatte osoo nikaan sirraa hin qabne zinaa hojii dalayte kasaaraa ganda lamaanii san kasaarte jechuudha. Tokkoffaa duniyaa irratti kasaarte lammaffaa akiratti kasaarte. Kanaafiyyuu dhiira takka nikaa malee bira hin deemin eega bira deemte ammootu hin sobamin kijibanni kijibee maalii yoo ta'e waa rakkadhee jakaa nikaa si godhadhaa maarrii si godhu kana dhugaan seen kijiba jechuudha. Dhuguma si jaalata taanaan ji'a takka lamarra waan hin taa'uuf hin jiru. Sanii miti yoo inni waa sababate dhugumaan hin jaalatallee ta'e obsi rakkoon qabu obsii taa'ii manuma dalagaa san hin duutu jechuudha. Obsiiti kalas waa inni sababatu san haga wanni kun sirraa wutte anasuma taa'aa booda nikaa na godhadhu jedhiin dubbii salphaadha. Yoo ammoo kas hin barbaanne taate inni achumattuu sirraafa balaa kana karaa gabaabatti ofirraa fitte jechuudha. Kanaafuu feesbuuk irraa booyaan waliin naa baramara akkana na godhee akkatti narraa nyaatee na gatee akkasii na godhee haga yoomiti booyaa ooltan haga yoomiti sammuun teessan yoom banamti. Osoo nikaa sirraa qabaatee rakkoo hin qabu yoo sirraa nyaatillee karaa rabbiitii fi tillee taatu akiratti illee hin kasaartu. Lammaffaa ammootu seeraan gaafachuu dandeetta. Warri keessanii fi maatiin isaa wal beeka waan ta'eef jaarsa biyyaatiin gaafachuu dandeessa warri keessaniyyuu gaafachuu danda'a.
yoo nikaa irraa qabaatte rakkoon qabachuu meeqa nikaa irraa hin qabne kana akkamitti goota lammaffaa asii deemtee itti dhayte boksii agartan jechuudha boksii tanaan fuula kana keessa yoo si dhaye yoo barbaade ija yoo si balleesse akkamitti gaafachuu dandeetta eenyuun gaafatta maatii keetitti himachuuf maatii isaatti himachuuf awwala dura maatti dhayte maal keessa dura kaadheentee itti dhayte dhagaafiin sitti as deebi'e faallaa sitti as deebi'e haga feetee miidhamte yoo barbaade ijatee dhabdee waan feete yoo taate faallaa dubbiin sitti deebiti jechuudha yoo immoo nikaa sirraa qabaate waan itti dhaytee qabda dhimma itti dhaytee qabda yoo ni si miidhe akka itti gaafattuu fi sirna itti gaafattuu hin qabda jechuudha meetama nikaa irraa hin qabne tana waa meeqa kasaaraa arta ijama boksiin dhahanii maalii jedhanii feesbuuk irratti ooftan kana dhahuu dhiisee yoo balleesse mee akkam taati waan nama nikaa irraa hin qabne tokko bira dhayte waliin zinaa dalayte akkamitti gaafachuu dandeetti kanaafiyyuu shamarran ta'e sammuun teessanii isin banamuu qabu haga miidhamtanii mallaqa kana fiddan ni beektan jechuudha amma marabaa dhiitee arabni hirriibaa kana musubiin si kaastee daa'ima arabaa akkam gootee uffata arabaa dhiitee hedduu dararamtee akka fiddan mallaqa kana akkamitti akka fidduun beeyta jechuudha duuba kanuma mee nama abdii irraa hin qabne sin fuune jaarsa keetii miti jaarsa kee silaa ta'e abdii irraa qabda bor wajjin mallaqa amma ifaajatti kennu kana bor gallee wajjin jijjiiramnaanii wajjin nyaannetti abdii qabda kun immootu jaarsa kiyya naa ta'uu hedaa malee siin taane shakkii keessa jirta mee waanuma shakkii keessa jirtu kana waggaa sadi guutuu mallaqa kee yeroo itti kennitu sammuu akkamiitiin yaaddaa jechuudha dhaabattee yaaduu barbaachisa namni kun maaliif guyyaa maraa sababata maaliif nikaa nan godhanne maaliif sababaa baay'isaa tiinga of tiinga jedhamu caan akkasitti sammuu teessaniin yaaduu barbaachisa jechuudha silaama nikaa sirraa qabaatee mallaqa saniyyuu nyaatiyyuu kasigatiyyuu taate maqaan namaatti illee homaan taatu karaa rabbiitti illee yoo isuma taate malee ati waan taatu hin qabdu maaliif ree nikaa sirraa qaba waan ta'eef saniif itti kennite garuu kan nikaa sirraa hin qabne kanoo namni illee osoo zinaa dalaytu osoo liigatti deemtee waan feete dalaytu mallaqa illee akkasitti irraa nyaatee akkasii kasaartee sin jedha rabbiin biratti illee zinaa dalagaa turtee kasaaradha kara hundaan kasaarata jechuudha kanaafiyyuu kanarraa of eeguu sin barbaachisa shamarran dhiira hin amaninaa anuma dhiirame dhiira hin amaninaa ni godhataanan nikaas godhachuu kijiba inni kijibu akka warri dhiiraa kanatti haaruun beekan kijiba inni kijibu tasuma hin laalina kanaafuu shamarran ta'een of eeguu isin barbaachisa boksiin fuula keessa si dha'u miti yoo ija si balleesse nama nikaas irraa hin qabne tokko bira deemte akka itti gaafattuu fi sirna itti gaafattu illee hin qabdu feesbuuk irratti gaafiin kee feesbuuk irratti deebiin sii deebullee koominti marratti achumatti iyyuudha siifi isa jidduu mobaayila bilbila lakkoofsa bilbilaa feesbuuk meseenjera iimoo fi waatsaapii malee wanti akka hin jiru jaarsi biyyaa isin jidduu hin jiru maatiin keessan isin jidduu hin jiru achitti bilook si odee ka biraa jijjiirate dhumatti durayyuu jaarsi keessan warri walitti isin fide warri nikaasii godhe illee iimoo fi meseenjera kuyyoo bilook ta'e isinii dhumatte jechuudha kanaafuu namni nikaasii irraa hin qabne tokko bira waggaa 2-3 teettee booda hin booyin booda gaafa inni qilee isin booyin sigalee sillee hagatu kamane kaas irra sirraa qabu wayya maqaalleen taatu sin badu jaarsi tokkos godhe jedhan malee soojinaa dalagoo olii gad deemtu akkas taate namni isin hin jedhu kanaaf of eeguu isin barbaachisa shamarran ta'en dhugaa rabbiitti of eeguu isin barbaachisa dhiirri bineensa mallaquma san laala malee sin laalu hagatti miidhamtullee laalu dhiira rabbi onnee jiise yoo ta'e malee jechuudha kanaafuu shamarran biyya arabaa bara mara hin booyinaa bara mara wanni viidiyoo ma keessan feesbuuk irratti suura isin iji isin badde feesbuuk irratti yoom dhaabate kun fakkeenyaaf taammaa marabaa dhiixee galgala ganama hirriiba dhabdee akkasitti dalaydee itti fiddu isiidha kan mallaqa san taa'ee nyaatu ammoo isa lammaffaa as deebi'ee ofirraa ari'a gaafa ofirraa ari'a immoo tamiidhamtu isiidha isinii galee ammas itti kakatee maarreetii jinniitii jedhee suuraa qullaa argisiisa ta'uuf waraabdee ergitu isiidha booda immoo eegasii gaafa saniin sodaachisa saniin suuraa kee kana yoo ati mallaqa kana erguu baatte suuraa kee kana poosti godha yoo ati mallaqa kana erguu baatte maarree si godha jedhee saniin sodaachisa eenyu miidhame situ miidhame lammaffaa ammas gaafa isiin waan taatee hifattee mallaqa illee itti erguu dadhabdee biraa baafatte viidiyoo san fuudhee poosti ka godhu isa booda immoo ka miidhamtu isiidha mee san namba keessa baati viidiyoon isii qaama isii feesbuuk irra intarneeta kanarra addunyaa kanarra deemu jira tokkoffaa isiin ta'uu fi dhufuu mataa isiitti iyyuu saalfatte lammaffaa hireen isiillee qabamte jechuudha
namni ree nama viidiyoon akkanatti viidiyoon ishii qaamni ishii qullaan bahee deemu waan godhu hin qabu. Hiree isiillee ofumaafitti cuftee gara ol jettee nama laaltuun illee dhabde jechuudha. Jaaladha aga barbaadde dhiirri tokko hin jaalatta aga barbaadde jaaladhu rakkoo hin qabu. Mee ni kaasirraa hin qabu. Maaluma jettee qaama kee ofirraa baaftee viidiyoo waraabdee ergite. Wallaahi kanarra jechuudha itti dhaquu irra sii hojja. Itti dhayitee waan godhu si haa godhu. Itti dhayitee egaa si biraa deemuu irra sii hojja malee viidiyoo waraabdee ittiin ergite. Nama ni kaasirraa hin qabne nama hin beekne tokko nama kanumaan bilbilumaan si jaaladha maalii masiin jedhu. Waan isaa hin beektu dhugumaan si jaalate kijibee beeka yeroo si dabarfate hin beektu. Mee maal jettee qaama kee qullaa itti ergite. Tokkoffaa namuma injiiltu laaltee warra feesbuuk irra deemaa jiru kana hagam akka namni saalfachaa jiru hagam akka namni ajandaa godhatee viidiyoo dhalaa takkaa yoo arge torbee tokko kan haasaa jiru nagartu. Anallee burakkatti narra haasaa mucaa kanaan akkuma jaalalli jirtu wal dhabdiin jirti gaafa wal dhabdiin jiraatte immoo mucaan kun ni kaan irraa hin qabu jaaras kiyyaa miti. Booda ol na baasuu danda'a gaafa kun ol na baase immoo hireen tiyya maal taati anuu akkam ta'a hin salphadhattee yaaddu haga feete yoo jaalatte mee akkamii qaama kee waraabdee itti ergite. Wanni guddaan tokko kana kan isin bara mara dhalaa biyya arabaa jedhanii shamara ta'e nama qaambatu kana jechuudha. Kanaaf iyyuu viidiyoo waraabdanii dhiira fedhetti hin ergina. Waan fedhe iyyuu haa ta'u haga fedhe si haa jaalatu haga feete jaaladhu. Eegalee afaanumaan si jaaladha maarreetiyya qashtiitiyya jinniitiyya isin jedhee yoo viidiyoo waraabdee itti ergite. Booda deebi'ee sanumaan ufuma harkumaan idaalaal harkaan idaaf seensifta jechuudha. Deebi'ee sanumaan sodaachisa. Deebi'ee gaafa immoo atin waa erguu fi saluma si jala gadhiisa jechuudha. Gaafa inni gadhiise akkamitti nama keessa baatame salphina gana ga'e ilaali. Gaafa qaamni kee qullaan akkasii mul'ate gaafa maatiin kee kabiyyaa arge akkamiin nama keessa baata. Kana tiingi godhuu isin barbaachisa. Mee gaafa maatiin kee qaama qullaatiin viidiyoo waraabdee harkaan olii gad ufooftee akkas jettu kana gaafa maatiin kee arge gaafa abbaan kee arge gaafa obboleessi kee arge gaafa haati kee agarte gaafa hiriyoonni kee kabiyyaa argan mee akkam taata akkamiin nama keessa deemta akkamitti galtee uummata san ijaan laalta arguu waan hin oolle kan hin shakkin intarneet irra waan ba'e namni arguun tasuma hin oolu mee akkamitti maatii makee birayyuu dhaabatta kana yaaduu barbaachisa dura osoo waan tokko hin goone waan kana yoo gadi bor maaltu nama mudata tarii yoo maatiin kiyya argee waan kana mucaa kanaa wallollee baasee akkam ta'a yaaduu barbaachisa dhaabattee jechuudha erga kumanis jenneetti erga osoo hin taane daqiiqaa 5 dhaabattee maaltu nama mudata waan kana yoo godhe waan an godhaa jiru kun sirrii moo sirrii miti sammuu teetii mari'achuu akkanumaan ofirraa roortee yeroo san of waraabdee itti erga osoo hin taane sammuu teetiin mari'achuu barbaachisa. Kanaafuu yaa shamarran teenna hin dogoggorinaa bara mara feesbuuk irraa hin boo'inaa bara mara qaamuma keessan namni miseenjera ol namatti guutu haa dhaabatu of baradhaa hin shawwataminaa dhiiruma kanaan hin shawwataminaa. Tasumayyuu dhiira tokko dhiiruma ni kaasirraa qabne hin amanin haga harkaan gaattee ni kaasi godhatee maatiin keetii isaa wal baratutti hin amanin gaafsa nammoo amanii rakkoo hin qabu eessa abbaa isaa rakkoo hin danda'u waan fedhe si godhee eessa rakkoo hin danda'u maaliif maatiin keetii isaa wal beekanii gara kaan inni kaasirraa qaba akka feetetti qabuu dandeette gurra isaa qabdee. Waan akkasiitii dubbiillee isinitti dheeressee kanaafuu shamarran ta'e bara hunda hin boo'inaa of baruu isin barbaachisa hin shawwadaminaa waan nama isiniin jedhe kana dhugumatti sammutti qabadhaati akkasitti dhiira tokko fiidee biraan dhaqeen lamaffaa viidiyoo fi waraabin sadaffaa ammoo dhiirri ni kaasirraan qabne tokko waan fedhe yoo si godhe akka fedhetti yoo si kabale lubbuu teetii yoo si balleesse waan gootu hin qabdu si kabalee ija si hiitessuu miti yoo ija si balleesse yoo akka itti gaafattu hin qabdu teetii siif iyyuu ishee midha jalqabamaa bira dhaqxeetu jira maaltu itti si fidee mana arabaatii baasee maaltu itti si fidee siin jechuun jira kanaafuu dubbiin jajjabaa akkasitti dhiira tokko bira dhaqxee shawwadamtee osoo ni kaasin godhane waggaa tokko ol ji'a 2 ji'a 3 wajjin hin jiraatin yeroo takka si laallatee miisisoo bee si laala sin jedhe dura si laallannaa lammaffaatiin deebiin dubbii gabaabaa mana arabaa san taa'e achitti ni kana godhadhu dhiin si booda yoo si barbaadin ni kaasi godhataa si barbaadin dubbiin sirra dhaabate jechuudha karaa dheeraa wajjin deemtee gubattu waan akkasiitii dhukaasni gara dhiirotaatiin akkanarratti banamuun beeka dhukaasa kanallee shamarran ta'een akkanarraa qolattan akkanarraa deebistan abdii qaba dhugaa dubbatanii bakka namatti dhiite buluu wayyaa ga barbaade abbaan fedhinatti aaru tun dhugaa jirtu dhiirrillee ammoo warri akkas gootan warri shamara akkas gootan dhugaa rabbitti mee dhiirri tokko mallaqa micoota akkarraa nyaate
akkasii sobee mallaqa irraa nyaatee hireen tiyya yookaan immoo akkasitti mallaqa saniin mana ijaarratee yookaan jaartii biraa fuudhee hireen tiyya naa qajeelti jedhee yaada dhiira akkamiiti sammuun isaa akkamitti yaaddi inni obboleettii hin qabu rabbii yoo akka jiru hin beeku rabbi siifii birallee akka jiru yaadachuu qabda jechuudha dubartii takka itti taphattee sobdee mallaqa irraa nyaattee akkasitti tabiraatiin fuudha yookaan immoo biyyatti jijjiiramaa yoo jette dogongorteerta rabbii siifii walitti fide sun illee akka jiru yaadadhu wanni kun ammoo haqa namaa akka taate yaadadhu jechuudha warri dhiirallee warri kana gootan lammaffaa warri viidiyoo ergisiiftanii eegasii gaafa wal dhabdan viidiyoo san gadi baaftan atiyyuu namni akkasii dubartii hin geettu wanni kun gaasitti ergite jaalalaan sitti ergite jaalalaaf sitti ergite eega jaalalaaf sitti ergite viidiyoo san maal gootaa fuutee gadi baasta gaafa wal dhabdan ammoo icciitii gaafa jaalala wal ergitan san wal dhabbii isa waliin gati yoo dhiira taate jechuudha yookaan ammoo sobdee ergisiiftee saniin sodaachisaa mallaqa irraa nyaadhaa maali yoo jette tillee rabbi akka akkasumatti sii jiru hin dagatin jechuudha waan akkasiitii horaa bulaa galatoomaa haganuma isin gorsuu dhufe warri shamarraa dhukaasa dhiiran irratti baramunarraa akka deebistan abdii qaba haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti laayik sheer koominti godhuu hin dagatinaa walaa butuuf sabskiraayib godha yaani kee kun isinitti yoo tolee yookaan immoo waan dogongore yoo jiraate koominti irratti yuutuubii jalatti koominti irratti naa barreessa yuutuubii walaa butuuf jedhu sabskiraayib godha galatoomaa chawu